Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooherzii 1775 yookiin dambalii giddugaleessaa kiilooherzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo, qophiilee keenya har'aa kan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne wal dura duuba isaan isin beeksisa. Sagantaa keenya har'aa isin beeksuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Akkuma barame jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Oduutti aansuun weerarri dhibee busaa godinoota Oromiyaa 16 keessatti tamsa'ee jiru lixa Wallaggaa Ona Beegii qofa keessa hanga ammaatti lubbuu namoota 30 galaafatee jira. Dhimma kanarratti sagantaa bal'aa qabannee jira. Duraa haga maayittiin hordofaa jecha oduutti dhiyaadha. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Lixa Oromiyaa Ba'a Wallaggaa Ona Saasiggaa keessatti ajjechaa fi hidhattoota PP'n jiraattota irra dhaqqabaa jiraachuun barame. Fulbaana 2 bara 2023 halkan sa'a 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoonni PP jiraataa Ba'a Wallaggaa Ona Saasiggaa ganda Horaawaataa jedhamu kata'an mana obbo Ibsaa Hamzaa jedhamu deemuun hirribarraa kaasanii rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Ganduma Horaawaataa keessatti halkanuma gaafasii mana adde Haliimaa Ibroo jedhamtu deemuun reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii booda abbaan warraa keessa jira jechuun qabanii deemuu odeessii arganne ifa taasisa. Kana malees gandicha keessatti nama Abdallaa Aliyyii jedhamuun meeshaa qabdaa fidi jechuun reebicha ulfaataa irratti raawwatanii miidhaa qaamaa cimaaf erga saaxilanii mana isaa sakatta'anii homaa dhabanii deemuunis baramee jira. Sababni ajjechaa fi kanaa maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yoo ta'u, jiraattonni Onichaa hidhattoota PP'n dararaa hamaa keessummeessaa jiraachuunis barameera. Bilxiginnaan goleelee Oromiyaa mara keessatti maqaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromooti, isinis deeggartoota isaaniiti jedhuun jiraattota dararaa jiran. Fulbaana 3 bara 2023 Ona Daabwaannaa ganda Aaniyoo gammoojjii keessatti maqaa ilmaan keessantuu waboodhaa jedhuun miseensota maatii tokko jumulaan hidhuun dhaga'ame. Bilxiginnaan hidhattoota isaa barii barraaqaan gandichatti bobbaasuun miseensota maatii jumulaan qe'ee isaarraa qabee hidhuudha odeessi arganne kan ifoomsu. Namoonni hidhaman kunneen maqaan isaanii Gammachuu Suutumaa, Nagaasaa Baqqalaa, Kennesaa Baqqalaa, Darajjee Suutumaa, Efreem Kennesaa fi Shugguxii Biraanuu kanneen jedhamanidha. Sababni namoonni kun firummaan walitti qabamanii akka hidhaman ta'eef ijoollee keessantuu waraana bilisummaa Oromooti. Isaantu dhufee caasaa hojii bilxiginnaa diiga jechuun akka ta'e maddeen ifa taasisu. Haaluma wal fakkaatuun godina Booranaa Ona Moyyaalee keessatti maatii ijoolleen isaanii qabsoo hidhannoo irra jiran waraana bilxiginnaan doorsifamuun jabaatee jira.
fulbaana 2 bara 2023 godina Booranaa Ona Moyyaaleetti piippiin maatii ijoollee bosona jiru jedhanii gandootarraa walitti qabuun waltajjii irratti doorsisaa turuun lubbuu isaaniif wabii akka hin qabne jiraattonni yaaddoo qaban dubbatu. Waltajjii kanarratti piippiin maatii ijoolleef filannoo 2 kan laatteef yoo ta'u, tokkoffaa dafaa ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessaa galchaa ka jedhuu fi lammaffaa immoo yookaan beenyaa lubbuu kafaltuu jechuu jiraattonni dubbatu. Sababni akeekkachiisa kanaas tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana keenya irratti raawwatuuf jedhanii kallattii murtii lubbuu isaanii irratti dabarsuu namoonni sababii kanaan waltajjicha irratti itti roorrifame kunneen lubbuun jiraachuuf illee yaaddoo qabaachuu odeessi arganne ni mirkaneessa. Ilmaan keenya umuriin isaanii waan barbaadan ofiin murteeffachuu ga'e waan fedhii isaanii irratti bobba'aniif nuti itti gaafatamummaa fudhachuun seeraaf heeraan ala qurroorroo daangaa dabree fi mirga namoomaa keenya kasarbeedhas jedhu maatiin. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ilmaan Oromoo hedduu jumulaan qabuun mana hidhaatti dararaa jiraachuu ragaan maqaa namootaa hiraarfamaa jiranii ba'e addeesseera. Akka ragaan ba'e kun ifa godhutti giddugala Oromiyaa godina lixa shaggaronoota kanneen akka Amboo, Jibaatii fi kan kana fakkaatan keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun manneen hidhaa adda addaa keessatti ilmaan Oromoo hedduun hidhamanii gidirfamaa jiraachuu ragaa qulqulluun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ni hubachiisa. Bal'ina oduu kanaaf Jaalwaaqoon Olee. Gollee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo hedduun sagalee dhabuudhaan buufataalee poolisaa gandaa irraa qabee manneen kuusaa osoo nafin kaampilee waraanaa dhoksaa fi ifa gala keessatti hidhamuun murtoo seeraa malee akka hiraarfamaa jiran yeroodhaa yerootti odeessa maddeen irraa arganneen gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas gootummaa gollee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo hedduun ilaalcha Oromummaa isaanii yakkamuu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa jumlaan buqqaafamanii manni jireenyaa isaanii mana hidhaa taheera. Qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu murni PP yeroodhaa yerootti lola keessaa ba'uu hin dandeenyetti seenuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin akkuma kanaan dura dhaadatan qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuudha jedhan lola uummata bal'atti bananiin uummata nagaa jumlaan ajjeesuu, hidhuu, qe'ee ibiddaan gubuu, qabeenya saamuu fi qe'ee isaanii irraa baqachiisuu hojii guyyaa guyyaa akka godhatan gabaasaalee yeroodhaa yerootti sagaleen bilisummaa Oromoo gabaasaa ture ragaadha. Ammas walitti fufiinsaan badii fakkaataa dalagaa jiru. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti guyyaadhuma kaleessaa fulbaana 3 bara 2023 baha Oromiyaa godina Harargee baha Ona Dirree Xiyyaaraa irraa ilmaan Oromoo Qamar Usmaanii fi Amin Hassan Daachi jedhaman hidhuun hiraarsaa jiru. Sibiilli adaduma gubatuun, adaduma diimatuun, adaduma tumamuun jabaata akkuma jedhamu ummanni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti adaduma hiraarfamuun qabsichatti xumura godhaa deema malee ummanni baraarroorroo gabrummaaf tole jedhee abboomamee jala ciisu hin jiraatu. Ummata qulqulluu hiraarsuun dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun murna biltsiginnaas kun deebi'ee isaan galaafata malee baraan aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatan itti fufiinsaan hin jiraatu. Sirnoota darban irraas kan argine kanuma. Sagaleen bilisummaa Oromoo sabaa'oon ummata Oromoo yeroodhaa yerootti sababoota garagaraa itti tuuluun murni biltsiginnaa hiraarsituuf madda rakkoo ummata keessa jiru qorannee dhaabneerra. Rakkoon bakki jirtu murni aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfate ta'e jedhee bara bulchiinsa gita bittaa isaa dheereffachuuf ummata meeshaa maleeyyii akka hiraarsaa jirudha kan hubanne. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaabee Dongoroo keessatti gartuun faannoo saamicha qabeenyaa faleellaa raawwachaa jiraachuun barame. Humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaabee Dongoroo gandoota akka Botoroo Booraa, Gulaantee, Tulluu Gaanaa fi Alii keessatti haleellaa raawwachuuf wal ijaaraa jiraachuu odeessi arganne ni mirkaneessa. Humni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kun onicharraa kiiloomeetira 15 irratti kan argamtu magaalaa Gulaantee keessatti of ijaaruun babal'ifannaa lafaa fi duguuggaa sanyii irratti bobba'aa hoggaa jirutti hooggansa bilxiginnaa jalatti bulchaa onichaa akka ta'es osoo beekuu callisee jira jedhu jiraattonni. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa onootaa fi gandoota garaagaraa keessatti saamichiif ajjechaan humni finxaalessii faannoo adeemsisu hammaatuu fi humni kun ammas haleellaa banuuf qophaa'aa jiraachuun baramee jira. Addatti ammoo magaalaa Onaabee Dongoroo qabachuuf
humnoota waraanaa gandoota garaagaraa keessatti walitti qabaa jiraachuun ifatti kan mul'ataa jiru hoggaa ta'u qaamni ani mootummaa biyya bulchuudha ofiin jedhu sochii garee kanaa osoo arguu callisaa jira jechuun komii qaban ibsu jiraattonni. Haala kanaan humni faannoo kun hagayya 30 bara 2023 Onaabee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamutti haleellaa raawwateen qonnaan bultoota 20 waan isaan qaban saamee namoota 2 kan maqaan isaanii Taarikuu Waaqumaa fi Dhaabaa Waaqee jedhaman ammoo ajjeesuu maddeen himan. Jiraattonni ganda Tulluu Mootii qe'ee isaanii irraa buqqa'uun bosona keessa jiraachuu fi qabeenyi isaanii guutummaatti faannoo Amaaraatiin saamamee jiraachuunis dabaluun heeramee jira. Gartuun finxaaleeyyii kun gandoota ollaa ganda Tulluu Mootii ta'an kanneen akka wiirtuu seenxaa dabalatee kan biroos qabachuuf qophaa'aa jiraachuun hawaasni yoonichaa gandoota garaagaraa keessa jiru marti wabii nageenyaa akka hin qabne kan himan maddeen yeroo humni finxaalessii faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fi loojistikiin deeggaramee Onaabee Dongoroo keessa buufatee saamicha qabeenyaa ajjechaa fi buqqaatii uummata irratti raawwataa jiru kanatti bulchaa onaa fi raayyaa ittisa biyyaa naannichaatti himannus deebii homaatuun argannes jedhu. Oduu xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsi namoomaa akka itti kennamuu eegalu irratti mari'ataa jirraa jedhu. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa haala dhiyeessiin gargaarsa namoomaa adda citee ture deebi'ee eegalu irratti mariirra jiraachuu himan. Itoophiyaatti hoogganoota haaraa ta'anii kan muudaman Dr. Hamiz Alakbaaroovii fi ministeera Ajaalaa Itoophiyaatti deettaa ministeera Ambaasaadar Misgaanuu Argaw dhimmicha irratti mari'achaa akka jiran jimaata kaleessaa beeksisanii turan. Ambaasaadarichi gargaarsa namoomaa adda citee ture amma bifa amansiisaa ta'een akka deebi'ee eegalchiisuun danda'amu irratti mootummaan hojjechuusaa Raamisitti himaniiru. Qaamonni kun lamaan hawaasa gargaarsa barbaadaniif gargaarsa kennuun atattamaan akka eegalamuu qabu irratti waliif galdeerraa jedhu. Gargaarsi bakka atattamaan barbaadamutti saffisaan yoo dhiyaate malee lubbuun namaa balaarra bu'uu danda'a jedha ibsi waloo baasan. Dhaabbileen gargaarsaas dhiyeessii midhaan nyaataa, qoricha, meeshaalee barnootaa, bishaanii fi galtee qonnaaf oolan irratti hojjechaa jiraachuudha kan himame. Amma Oromiyaa, Tigraay, Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti lammiileen akka gargaarsa barbaadan jiraachuu malee gargaarsichi guyyaan inni deebi'ee eegalu ifatti hin himamne. Erga baatii ebla darbeetii kennaan gargaarsa namoomaa akkuma adda citeetti jira. Sagantaa nyaataa addunyaaf dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa gamtaa ta'anii gargaarsi uummataaf ergame qaamota mootummaa fi warra hidhataniitiin karaarraa makfamee gurguramee jira jechuun gargaarsa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu keenya waan caqastaniif galatooma. Sagantaa keenya isa dhumaatiin weerarri dhibee busaa godinoota Oromiyaa 16 keessatti tatamsa'ee jiru lixa Wallaggaa Ona Beegii qofa keessa hanga ammaatti lubbuu namoota 30 galaafatee jira. Daayireektara fayyaa hospitaala sadarkaa duraa Beegii kan ta'an Dr. Birmaduu Makonniniin Onichatti weerarri dhibee busaa hammaachuu himuun hanga ammaatti hospitaala Beegii keessatti qofa qorannoo dhukkubaa busaa namoota 6,500 taasifameen namoota 3,560 ta'an irratti dhibeen kun jiraachuu mirkaneessuun kanneen keessaa 30 ol kan ta'an akka du'an mirkaneessaniiru. Dhimma kana irratti guutummaa isaa isiniif qabannee jira. Itti dhiyaadhaa. Hello. Aye. Akkam nagaa qabdu? Nagaa kam jirtu?
Jirra kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Ani Waaqoon Ooleen jedhama. Ayyee. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa onoota garaagaraa keessatti keessaayyuu onoota akka Beegii, Qondaalaa fi onoota ollaa kanneen biraa keessatti illee dhibeen busaa fi koleeraa babal'atee akkasumas dhibeen sukkaaraa uummata miidhaa jira. Kanaan wal qabatee buufataalee naannoo jiran keessatti dawaan dhabamuu irraa kan ka'e uummanni sababa rakkoo waraanaa naannoo sanitti barootaaf jiraataa jiru wal qabatee bakka biraa deemanii wal'aanamuu hin danda'anii. Kanaaf uummanni dhumaa jiraan gammaatti buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti lubbuun namoota hedduu darbeera kan jedhamu odeessa akkasii arganne. Isin ammoo jiraataa naannoo saniitti dhiyeenyaan quba qabeenya akka qabdan dhageenyeeti bilbila keessan argannee isinii bilbille. Waan kanarratti odeessa qabatamaa haala qabatama naannoo keessan jiru akka nu himtaniif isinii bilbille. Ayyee haa tolu fayyaa ta'a ulfaadha jecha akkuma beekamu gartanii manni Oromoo yeroo ammaa kana paartiin yeroo ammaa kana biyya qabatee jiru paartiin badhaadhina bilchiginnaa jedhan kun yeroo uummata Oromoo irratti lola karoota hedduu dhaabbanee jira jechuudha. Karoota hin beekamnee fi daayirektiiv indaayirektii karaa jiran jechuudha. Keessumaa uummata naannoo Wallagga Arfan qabatee yeroo ammaa kana dhibeewwan adda addaatu ka'ee jira. Dhibeewwan adda addaa akka ka'ee jiru kun immoo osoo mootummaan quba qabu keessumaa waajjirri fayyaa Oromiyaa kaleessaa ibsa kenne itti gaafatamaa waajjira fayyaa Oromiyaa ibsa kenne kaleessatti keessatti jechuudha. Namni tokko hin duune ka jedhu haalee ture jechuudha. Isaan amala isaaniiti haaluun agartanii uummata ajjeesanii jechaa jiru. Egaa amma gaa hojii siyaasaan duratti hojjetaa jiru jechuudha. Uummata kana ajjeesanii fitanii dadhabanii amma immoo karaa hin beekamneen akka uummanni kun dhumuu fi irratti hojjetaa jiru. Keessumaa lixa Wallaggaa naannoo Baabboo Gambeelii Jaarsoo aanaa Mansiibuu Najjoo kana hidhii qabatee asiin immoo gaa'oo Gidaamii aanaa Beegii aanaa Qondaalaa gaa'oo Qebbee qabatee uummanni hidhii yabaloo jiran kun yeroo ammaa kana dhukkuba sadiin saaxilamanii jiru jechuudha. Tokkoffaan dhukkuba dhibee busaa, lammati immoo dhukkuba gifiraa, sadaffaan immoo dhukkuba koleeraa jechuudha. Keessumaa ijoollee waggaa 10 gadiitu dhumaa jira jechuudha. Ija keenyaan guyyaa har'aa kana guyyaa ijoollee meeqa awwaallee dhumne jechuudha. Kaleessa ijoollee 4 awwaallee jechuudha. Keessumaa naannoo Guumaa Gaararbaa, naannoo Kamsii, akkasumas naannoo Shuuraa Maaramoo, kunoo addana Bobbee jedhamu, Fiidhaa, akkasumas kunoo naannoo Qelleen Bakkee jedhamu hidhii kana qabatee gandoowwan hedduu jira jechuudha. Gandoowwan hedduu kana keessatti uummanni keenya yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo kan ta'e abbootiin du'aa jira, harmootiin du'aa jiru, dubartiin ulfi du'aa jirti. Akkasumas ijoollee sabii ijoollee iyyaala xiqqootu ajjeefamaa du'aa jira jechuudha. Egaa kaleessa dhibeen kun kan kaka'e sababoota adda addaatiin haa ta'uyyuu malee hawaasi kun waan biraan qabu manni yaala akka irratti cufamee jira sababa rakkoo nageenyaatti kan ka'e hawaasi kun lafatti wallaalamuu qabu. Qoricha aadaallee uummanni keenya wallaaleera waan ta'eef yeroo ammaa kana akkuma balaa hamaatu ka'ee jira jechuudha. Uummati du'aa jira. Guyyaa guyyaatti amma namni doogayii dhaquu dadhabee dhiise jechuudha. Uummati awwaala dhaquu dadhabee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kana jechuun waanuma uummanni kaasaa jiru nu mirkaneessaa jirtu jechuudha. Isinillee mee amma addatti ispeesifikaalii naannoon dhibeen kun itti hammaate buufataalee fayyaa keessatti namni dawaa dhabuurraa kan ka'e wallaansa gahaa dhabuurraa kan ka'e itti du'e mee addatti kana san jedha ifatti akka dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni keenya hubatan mee nu ibsa. Egaa tokkoffaan kunoo aanaa Qondaalaati. Aanaa Qondaalaa keessaa hidhii daabboo jechuun egaa dhaatii yabaloo bakka jedhamu jira kan bookeen irratti hortee kaatee yookaan dhukkubbii adda addaa kan irraa horee ka'e jira jechuudha. Keessumaa biifaan kanaan dura waggaa 10 fuuldura biifaanii bakkoowwan beekamoo kanatti biifaan gaddeeffamaa ture jechuudha. Amma garuu mootummaan bilchiginnaa kun agartanii yookaan immoo badhaadhinni kun badhaadhinni of waaman kun jechuudha. Yeroo ammaa kana uummata kana fixuudhaaf karoora baafatee waan jiruuf naannoo kunoo Guumaa Gaararbaa bakka jedhamu akkasuma hidhii Gaararbaa kana qabatee jira. Guumaa Gaararbaa gaara guddaa jira. Naannoo hidhii sanaan qabatee daabbuutiin qabatee jechuudha. Akkasumas yabaloo bakka jedhamuuni naannoo Shuuraa Maaramoodha. Bobbee Geenii Gaabbaa bakka jedhamu Geenii Gaabbaan kun yeroo ammaa kana uummata awwaaluu dhabeera jechuudha jechuudha. Uummati mana tokko keessa nama 4 du'e dhugaa rabbi mana tokko keessa nama 4 du'e mana tokko keessa nama 2 du'e nama 3 du'e jira jechuudha. Inni kaan immoo ciisaa jira jechuudha. Waa wanti wallaannatu wallaalee keessumaa naannoo kunoo immoo kunoo loppiinis qabatee naannoo Gidaamiitti immoo
bakka kun abootee bakka jedhamuu fi akkasumas qobboo bakka jedhamu keessatti ijoollee agartanii ijoollee namni 8 abbaa manaa fi haadha manaa jala ijoollee namni 8 qabanii gaafa isaan du'anii jedhan haadhi manaa fi abbaa manaa karaarra fiigan wallalanii amma uummanni barbaadaa jira dhugaa rabbi barbaadaa jira jechuudha. Abbaan akkas ka'ee haadhi akkas kaa'atte uummati bosona keessa barbaadaa jiru sababii sammuu isaanii darbee jechuudha. Ijoollee 8 al tokkicha jalaa dhume jechuudha. Iddoo kanaatii fi dhibeen kun caalaadhaan kunoo hidhiiwwan yeroo kana qabatee aanaa beekii fi aanaa qondaalaa jechuudha. Keessumaa hammaatee jira jechuudha. Manni yaalaa hin jiru, lafitti akka maaman hin jiru, maallaqi hin jiru, lammata immoo hanqina nyaataa qaba. Hawaasi kun hanqina nyaataatiin kan ka'e dhibeen kun irratti babal'atee hawaasa wal gahaa jira jechuudha. Ni galeera wallaan me amma okay isa itti deebina me akka yaada keessaniitti maddi dhibee kanaa maali? Dhibeen kun maal irraa madda jettanii yaaddu? Dhibee ka'e kanaaf ammoo hawaasni akka hawaasaatti qaamni itti dhiyyatee gargaarsa gaafate jira. Amma biyya kana kan bulchaa jiru paartiin akka biyyaatti uummatatu na filatee uummata bakka bu'ee uummata geggeessaa jira kan jedhu paartii amma badhaadhina jedhee fi'amu paartii biltsiginnaa Dr. Abiy Ahmediin geggeeffamu kanaadha. Paartiin isaanii kun yookaan akka caasaa mootummaatti ijaaramanii gubbaarraa gagodaatti aga gandeen baadiyyaatti ijaaranii jiru. Caasaan jiru kun uummata keessa hin jiru. Caasaa mootummaadhaaf hin jedhu uummata keessa jiru kanatti itti dhiyeenyaan quba qabaachisanii rakkoo nurra ga'e kanaaf falanuudhaa jedhanii uummanni waan gaafatee deebii argate yookaan dhabe qaba. San dura garuu maddi rakkoo kanaa maal ture? Maddi rakkoo kanaa naannoo nageenyaa jechuudha. Hawaasi kun agartanii bara darbe hawaasi kun xaa'oo fudhannee akkasumas mallaqi kana maal godhan kanaan dura mootummaan darbe kanaan dura hawaasa kana xaa'oo barsiisee samaa lafasaa barsiisee barreen gaddaa jechuudha. Waan kanarree sababa dhiibbaatiin kan ka'e mootummaan PP kun aangoo isaatiin uummata kana dhawwatee ture jechuudha. Xaa'oo kana dhawwatee ture, boqqolloo dhawwatee ture, wanta oomishaa hundumaa dhawwatee ture. Oomishi hawaasa kanaa hin kufee nyaata barbaachisaa hawaasi kun nyaata hin qabu. Qallaba barbaachisa qallaba hin qabu qallaba irratti immoo qoricha barbaachisa kun immoo dhiibbaa siyaasaa yeroo ammaa kana sababa waraanni bilisummaa Oromoo oomishamee jechuudha. Lixa Wallaggaatii fi bakkoota adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo oomishamee deddeemaa jiruu fi sochii guddaa godhaa jiruu fi jara kana cabsee dadhabsiisee waan jiruuf hennaani inni mootummaa illee of waamu jechuudha. Ni mootummaa yeroo ammaa kana biyyi impaayiratii mootummaa hin qabdu. Mootummaa seeraa alaati malee mootummaa hawaasni filatee jiru kaa'amee hin jiru jechuudha. Biyya impaayiratii keessatti mootummaa qabna jechuun hin danda'amu jechuudha. Utuu mootummaan jiraatee mootummaan lammii isaatiif ni gaddaa, lammii isaatiif ni yaada, lammii isaatiif ni dirmata jechuudha. Namni tokko yoo dhukkubee dhukkubaas lammii isaatiif ni bo'aa jechuudha yookaan immoo fiigee qaqqabuu danda'a jechuudha. Sababa kanaatiif dhabiinsa kan dhukkubi kun hammaati dhabiinsa mootummaati jechuudha. Dhabiinsa mootummaa dhabneef amma yeroo ammaa kana warra Red Crossii, WHOdhaa fi OCHA warra jedhanii warra Save Children UNICEF isaan kanatti iyyachaa jiran fi qaama laachuu mootummaa addunyaatti iyyachaa jira jechuudha. Nuti dhimma daa'imni isaanitti iyyannee yeroo darbu waan simnee addanatti dhufanii warri ICRC dhufanii uummata kana ilaalanii rakkoo hawaasaa ilaalanii isa hidhaa jiranillee ilaalanii uummata meeqa dubbuu addana ukkaamamee lafanni bu'ee dhabnee jira jechuudha. Obboleessa koo dhabeen jira. Obboleessi kun nama 2-3 dhabee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Iddoo kanaatiif hennaanii rakkoo guddaa rakkoo mootummaa dhabiinsaa jechuudha. Rakkoo dhukkubi kun biyya kana keessa akkas ta'e biyyi kun tasgabbii dhabeessi rakkoo mootummaa dhabiinsaati. Guddaan rakkoo mootummaa dhabiinsaa jechuudha. Akka kanaatti dhukkubi kun tole kana yoo jettan amma akkasin naan jedhaa jirtanitti maddi dhibeen babal'achuu maddi rakkoon uummata gahee uummatarra gahee uummanni furmaata dhabuuyyuu mataan isaatu mootummaadha. Uummanni mootummaa isaa ofiin filate isaaf filatame hin qabu kan jedhudha kan isin naa kaasaa jirtu. Kana yoo jennu mee yeroo hundumaa yeroo filannoon kebeebsaa sun dhufutti qaamni mootummaadhaaf hin jedhu kun uummatarra deemee yeroon itti bulchiinsa mootummaa sirrii isinii diriirsinaa kana keessatti ammoo nu filadhaa. Nuti paartii akkanaati paartii akkasiiti egeree boruu keessatti gaafa mootummaan ijaarame keessaayyuu bu'uuraalee jireenyaa kanneen jedhaman kanneen akka mana yaalaa, daandii, manneen barnootaa, bishaan qulqulluu, ifaa kan akkanaa kan akka gaariitti isinii galchuu dandeenya. Kanaaf nu filadhaa paartiin keenya kan isinii galchuudhaaf ga'umsas dandeettis beekumsas ogummaas itti qaba kan jedhuuni uummata yeroo itti kadhatantu ture.
Kanaaf ammoo uummanni deebii akkamii deebisa? Dhuguma mootummaan kun akka yeroo sanitti uummata kadhataa turetti amma ammoo uummata gargaaraa jira kan jenne kun mootummaa dhabuurraa kan ka'e dhibeef saaxilamne bu'uuraalee jireenyaa jedhama san keessaa tokko buufanni fayyaa keellaan fayyaa gandarratti aanaarratti akka gaariitti dawaa barbaachisu kennee fi uummanni yaalamaan jirudha kan isin naan jedhaa jirtan. Isa kanaaf ammoo uummanni maal jedha? Uummanni akka isin jettan uummata bakka buutanii isin jettan kan uummannis mootummaa hin qabnu jedhamoo dhuguma tarii rakkoo waan naannoo sanii dhalatee furmaan isaa dhabameef jecha aarii sanirraa kan keessin kana jechaa jirtu. Egaa gartanii uummanni keenya ergi mootummaa hangawaa yookaan mootummaa wayyaanee irraa fonqolchine asitti uummanni keenya mootummaa argatee hin beeku jechuudha. Keessumaa lixa Wallaggaatti wanti argamee jiru mootummaa waan jiru caasaa isaanii ijaarratanii jiru malee wanti agarreen waraana ittisa biyyaatii fi humna addaa Oromiyaa warra nama ajjeesuuf uummata Oromoo ajjeesuuf waan agarree malee nuti biraa waan agarree tokko hin qabu jechuudha. Mootummaa maqaa jira malee mootummaa nu hojii tokko hin qabnu uummata saamuu malee kan isaan dhufaniif gibira jedhanii yookaan immoo wantoota adda addaa caasaa ijaarratanii hidhii isaanii guuttachuuf waan hojjetan malee mootummaa agarree hin beeknu ergii wayyaanee ofirraa fonqolchine jechuudha. Kanaaf jennaan rakkoon keenya rakkoo hamaadha gartanii nuti mootummaa filan hin qabu akka lixa Wallaggaatti yeroo darbe kurmaasiin turre nu bira jechuudha. Ofii isaaniitti korojoo fidanii galmee fidanii galmee ofii isaanii mallatteessanii namni tokko filatiin ofii isaanii dabarsan jechuudha. Magaalaa duwwaa qabattee erdi warri bilisiginnaa jechuudha. Iddoo kanaatiif jennaan achumarraa gabbaatee makka baatee deebi'uu malee seeni uummata bishaa jirraa kajettu haasofti. Yeroo achittiyuu uummata saamaa jiru halkan komaandii poostii hawaajanii ofii isaaniitti halkaniyyuu suuqii namaa jecha waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii suuqii namaa cabsanii qabeenya namaa saamanii gurguraa jechuudha. Iddoo kanaatiif nuti mootummaa sirnaa tokko nagarree amma yoonaatti jechuudha. Hiitamaa irraa meeshaan nurratti roobaa jira. Rasaasa nurratti gurguramaa waraanatti makiinaa 60 makiinaa 70 nurratti fe'ama asii jechuun makiinaa duwwaa deebi'a. Abiriitti namanta'e ardiitti namanta'e hin beekaman jechuudha. Yeroo ammaa kana ammoo yoo akkuma argamu ijoolleen Oromoo ta'anii sabni biraallee jechuudha. Sabaaf sablammii kibbaallee yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromootti akka keessachaa jiru sababa waraanni caasaan mootummaa kun diigameef jennaan mootummaan kun tottoree waan jiruuf jennaan fufuudhaaf waan ta'eef jennaan caasaa isaa diiganii waraana isaanii guyyaatti nama 50 20 30 harka kennachaa jira jechuudha. Kanaaf jennaan nuti mootummaa mayyuu nagarre jechuudha. Walitti qabdanii naa deebistu. Si'a darbe akkuma beekamu yeroodhaa gara yerootti biyya kana keessatti lolatu deemaa ture deemaas jira. Keessaayyuu bara 2018 erga jijjiirama jira jedhamee jaarmiyaalee siyaasaa garaas biyya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uu galaniyaas waraanni bilisummaa Oromoo mirgi uummata kootii hin kabajamne akka barbaachisummaa isaatti gaafiin uummataa deebiin arganne kan jedhuuni bosonatti hafee qaamni amma mootummaadhaaf hin jedhee aangoo mootummaa afaan qawween dhuunfatee afaan qawween tiksaa jiru kunis waraana bilisummaa Oromoo kanaan yeroodhaa yerootti lola ulfaataa geggeessaa ture ammas jiru lola geggeessaa jiran keessatti numayyuu dhaadannoo taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo kan of keessa qubsiiseetiin hin jiru uummata waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf ammoo akkuma beekamu qurxummii balleessuuf madda galaanichaa yookiin madda bishaanii gogsuudha kan jedhuun qondaalli mootummaa olaanaan obbo Fiqaadu Tasammaa kanaan dura dubbataniitu. San kan fakkaatuun tarii haalli isaan amma sababa garaagaraatiin uummata kaan rasaasaan kaan dhibeen itti fixaa jiran kun dhaadannoo yeroo san dhaadatan san hojiitti kanii dhugoomsaa jiran jechuun danda'ama. Isa kan akkamitti ilaaltu isin akka jiraataa uummanni simbiraa yeroodhaa yerootti qaama biyya bulchaa jiru kanaan dararamaa miidhamaa jiruuti. Dhugaadha. Dhuguma wanti isaan jedhan sun waltajjii mana irratti wanti isaan kaasan sun waan sana raawwachaa jiru yeroo ammaa kana aanaalee qondaalaa aanaalee beekii keessatti agartanii ilmaan hedduutu hidhamee jira iyyaalatti hidhameera harmootiin illee hidhamtee jirti kaan ajjeesanii rasaasaan dadhaban jechuudha. Aanaa qondaalaa keessatti nama 144 kaa ajjeefame jechuudha. Waraana paartii badhaadhina kanaatiin jechuudha. Amma yeroo ammaa kana nama 17 hidhaa jira jechuudha. Ilmaan 17 hidhaa jira. Kanaaf immoo ragaan egaa hawaasa kana ajjeesuudha guyyaa guyyaatti nama ajjeesaa jiru baadiyyaa dhufanii ajjeesanii deemu jechuudha. Egaa kaayyoo hoogganti isaanii inni federaala yookaan immoo Oromiyaa irra jiru suni bishaan qurxummii qabachuuf bishaan gogsuu qabnu seedu hawaasa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaa fi hawaasa Oromoo ajjeesuu qabnu ni jedhanii kaayyeeffatan kana jechuudha. Kanatu raawwachaa jiru jechuudha. Garuu immoo hin danda'anii uummanni Oromoo ofirratti baree jira hangi lama
hedduun nama magaalaa baadiyyaa raabsatti nammee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana mirga isaa kabachiifachuudhaaf fuulduratti socho'aa jira jechuudha. Waan hin yaadamnedha kana booddee waan walaanni bilisummaa Oromoos baduu hin danda'u, hawaasni Oromoos baduu hin danda'u jechuudha. Utuu isaan hawaasni Oromoo badiitu bilisinnaan baddi waan ta'eef kanaafi. Tole mee akka jiraataatti haala jiru wal qabatee dhaamsa jiru xumura irratti naa dhaamtanii gaafii tokko waanuma seenaa keessatti dhageenyee fi dubbifnerra wal qabsiisee sin gaafadha. Jaarraa 19ffaa booda yeroo sirna koloniisanii biyyoonni lixaa kun warri Awurooppaa biyyoota Afrikaa kana qoqqoodachuun yookiin qircatanii koloneeffachuuf scramble for Africa isa jedhu san geggeessanii turan. Yeroo sanitti illee seenaarraa kan dhageenyeen geggeessaa Habashaa yeroo sanii kan ta'e mootii yeroo sanii Minilik haaluma warri lixaa Afrikaatti bobba'essanii innis waanuma wal fakkaatu yeroodhuma sanitti wal fakkaataa sanitti scramble for Oromiyaa waan jedhu waan fakkaatuun qircannaa Oromiyaa waan jedhu waan fakkaatuun duula kaaba biyyattii baay'ee Itoophiyaa irraa gara kibbaatti Oromiyaa fi saboota cunqurfamoo warra kibbaa kanarratti humnaan cabsee lafa saamuu, nama saamuu, qabeenya uumamaaf lafarraa fi lafa keessaa saamuutti bobba'ee yeroo san keessatti uummata yeroo cabsutti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa ture. Keessaayyuu karaa kibba lixaa fi lixaatti yeroo san dhibee garaagaraa bobbaasuun ture. Fakkeenyaaf dhibee maariyyee, dhibee maaloo kan jedhamu dhibee garaagaraa ta'e jedhanii horii keessa nama keessa gadhiisanii baay'ina uummataa hedduu ture gadi xiqqeessuun ture. Inni kun yeroo sanitti diinni lafa qabachuudhaaf nama qabachuudhaaf ta'e jedhee akkaataa uummatatti jilbiiffachiisuuf kana godheedha. Inni ammaa kun ammoo waanuma fakkaatatu deemaa jira. Yeroo kana keessatti mootummaan kun kan kiiloo 4 to'ateetiin jedhu mootummaa Oromootii, mootummaa Oromiyaatii, nama Oromoo tokkotti aangoo dhuunfatee kanaan booda aangoo irratti tiksuu qabna qaamni jedhus ture. Isa kana akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu? Dhuguma waanuma yeroo san diinni yeroo san Oromoo irratti raawwate kunis waanuma fakkaataa akkasii raawwataara. Maaltu adda isa godha? Mootummaa Minilikiitii fi mootummaa Dr. Abiyyi akkamitti ibsitu akka jiraataa rakkoon bara sanii ammas fakkaataan akkasii bara kana keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti yeroo uummata nagaa irratti taasifamaa jiru kana. Agartanii saantiimii tokko fuula lama qabdiidha Oromootu beektaa? Saantiimii tokko fuula lama qabdi jechuudha. Isaan handurreedhumaa fi adala jechuudha tokkuma gariin isaanii tokko waan ta'aniif maqaa afaan Oromoodha jedha malee Oromummaa isaa nuti hin beeknu. Otoo Oromoo ta'e ilmaan Oromootti warruma kaleessaa wayyaatti jireetti fidee uummata nutti bobbaasee ilmaan Oromoo hin fitu jechuudha. Iddoo kanaatti fennaan wanni isaan hojjetaa jiranii silumas koloniin kan inni deemu karaa tokko yoo dadhabe karaa tokkoon karoora baafatee karoora ittiin hawaasa kana cabsu yookaan immoo uummata kana jingeeffachiisuu barbaada jechuudha. Dhukkubi kun tarii waan isaan hojjetan maalitti beekna nuti hawaasa wallaaloodha tarii yookaan immoo xiyyaaraan isa ta'u yookaan karaan beekamneen fidanii dhukkuba kana gadhiisuu danda'u jechuudha. Sanyii akka koronaa vaayirasii sun biyyoota adda addaatti namaan hojjetamee gadhiifame jechuudha. Kanaaf ennaan inni kunis illee waan akkasitti xiyyeeffatanii uummata Oromoo kana balleessuudhaaf karoora waan qabaniif ennaan yookaan immoo baay'ina uummata Oromoo kana yoo xiqqeessine tarii jaarraa aangoo keenya achi fageeffachuu dandeenya waan jedhanii yaadanii fi kallattii adda addaatiin itti jarri kun kan ilmaan Oromoo irratti duulanii jiran jechuudha. Iddoo kanaatiif ennaan wanna kanaan dura Minilikii uummata Oromoo irratti harka muraan olee uummata Oromoo karaa adda addaatiin gabroonfatee cabsaa ture jechuudha. Kallattii adda addaa qabatanii siyaasa mataa isaanii ittiin tuffachuudhaa fi waan isaan hojjetaa jiranidha jechuudha. Kanaaf ennaan uummati keenya illee kana dammaquu qaba jechuudha bakka jiru. Dammaquu qaba filaaluu qaba. Inni magaalaa ni baadiyyaa keessumaa magaalaa gurguddaa keessa kan jiru dammaquu qaba bakka jiru dammaqee jajjabaachuu qaba. Akkuma isin naan jedhaa jirtanitti bulchiinsi Minilikii bara sanaatii fi bulchiinsi Dr. Abiyyi bara ammaallee saantiima tokko fuula lamaati malee homaa garaagarummaa hin qabu. Dhiibbaadhuma yeroo san uummata irra ture ammallee uummata irra jira waan jedhudha kan isin naa kaasaa jirtani. Gama kootiin ani gaafii nan qaba jedhu xumuradhee jira akka waliigalaatti qaama mootummaadha ofiin jedhu maqaa mootummaatiin aangoo poolitikaa afaan qawweetiin dhuunfatee afaan qawweetiin tikfataa jiru kanaafis haa ta'u uummata Oromoo biyya keessaa fi biyyaan alaatiifis haa ta'u yookiin dhaabbilee dhimmi nageenya all stakeholders warri dhimmi nageenya nu ilaala jedhan cufaafuu haa ta'u akka waliigalaatti afaan gabaabaatiin dhaamsa maal qabdu? Dhaamsi qabnu agartanii we are strangle nuyi wanti nurraa barbaachisu amma
gaaffiin saba Oromoo gadi buutti uummanni Oromoo baadiyyaa kaa kibbaan ta'ee tokko ta'ee tumsaan tokkummaadhaan jajjabaatee yeroo ammaa paartii amma biyya qabatee uummata Oromoo ficuudhaaf sagantaa baafatu kana namni tokko mataa isaatti jechuudha fuulduratti socho'uu qaba. Warra nama nyaataa jiru kana yookaan immoo mootummaa gabroonfataa kana ofirraa cabsee utuu isaan dudduubatti harka keenya hidhiin nuyi qabnee isaan hidhuu qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana keessumaa naannoo Shawaatti jechuudha. Shawaa biyyoota Amaaraa wal daangessanii jiran yeroo ammaa kana aanolee baay'eetu keessumaa naannoo lixa Shawaa kanatti aanota baay'eetu dhuunfatamee jira jechuudha finxaaleeyyii Amaaraatiin. Kun immoo waan bilisiginnaan gochaa jirtu jechuudha. Waan bilisiginnaan gochaa jirtu waan ta'eef uummanni Oromoo naannoo Shawaa jirus ollaa biyya Amaaraa jirullee jabaatee hawaasa kana wajjin wal loluu dhiisee daangaa isaa kabachiifachuu jechuudha. Amma danda'ametti waan bilisiginnaan hojjetaa jirtu jechuudha. Meeshaa kan biteetti kennu bilisiginaadha kan lolu uummata Oromoo jechuudha. Keessumaa naannoo Amboofaa naannoo Horroo Guduruu hidhii jaartee bakkee naannoo kana qabatee immoo naannoo Beniishaangul olloota sabaaf sallammii jiranii wajjin illee walitti norakuudhaa fi karoora baafatanii jiru sagantaan baafatanii jiru jechuudha. Iddoo kanaatiif ennaan amantaadhaan illee uummata Oromoo gargar qoodanii Islaamaa fi Kiristaanaan walitti buusuudhaan sabaaf sallammii nagaa wajjin jiraannee wal fuunee wajjin jiraannu warra Beniishaangul Gaambeellaa sabaaf sallammii Kibbaa Affaarii Somaalee isaan kana wajjin illee walitti nu buusuu fi karoora waan baafatanii jira uummanni Oromoos sabaaf sallammiin afaan Oromoo dhageessanis uummata Oromoo tokko taatanii waan dandeessanii sabdalmiin Itoophiyaa keessa jirtan mootummaa amma ilmaan nama qorqee nyaatee kana nama qorqee nyaachaa jiru kana ofirraa buusuuf muraadhaa fi dhaabbachuu qabnaa uummanni Oromoos immoo mootummaa ce'umsaa dhaabbachuudhaaf amma kaasee sammuu isaa keessa kaatee fuulduratti deemuu qabaa. Baadiyyaa kaa kibbaanii ka biyya alaa jirtan illee kan nagaa jirtan sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo hordofaa jirtan tokkummaa taatanii kan kaleessa raftee kan hirribaa biyya kee uummata kee dhumaa jira dhukkubaan dhumaa jira rasaasaan dhumaa jira waldammas ka'e waldammas biyya walii dabarsi biyya walii dabarsi yaa uummata Oromoo diinii kan furaa cabsii fi alaabaa kee annoo shira dhaabbadhuun jedha kanumaan injifannoon uummata Oromooti hundumaaf. Ayyee fayyaata dhaamsa isin dhaamattaniin akka waliigalaatti uummanni Oromoo rakkoon amma isa mudate rakkoon beezikaalii rakkoon hundee siyaasni biyya kana keessatti siyaasni sirrii dhabamuu dhabuu irraa kan ka'e biyya kanatti rakkoo waraanaa rakkoo diinagdee rakkoo fayyaa rakkoo garagaraatiif sirraa'e kanaaf ammoo furmaanni qabsoodha kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaan bakka jiru hundaa qabsoo roga hundaan finiinsee mirga abbaa biyyummaa isaa kabajachuun borommoo akkuma saba cunqurfamee cunqursaa jalaa bahee kamittuu alaabaa mataa isaa dhaabbatee injifannoo isaa gonfachuu qabaadha. Fayyaataa yaada nuu kennitaniif jiraataa sodaa nageenyaatiif maqaan keessan akka dhaamu hin barbaanne ulfaadha. Yeroo biraatiif haala wal fakkaataatiin gaaffii wal fakkaataan kan walitti deebinu ta'a. Uummanni rakkoo keessa jiru ammoo rabbi isaan haa fayyisu jennaan nullee gama dandeenyeen sagalee taanaa fi fayyaataa ulfaadha. Galatooma isin jenna sagalee bilisummaa Oromoo jajjabaadhaa wal jajjabeessaa sagantaa kanallee sagantaa bareedaa sagantaan keessan jajjabaadhaa attuma isin jennaa galatooma isin jennanis. Ulfaadha. Amman bilisummi ol godhee deemu haala jireenyaa lubbuutooti faala sirrii jeekodhee halkuu tokkoon fuula haala jireenyaa lubbuutooti faala. Sirriche hodde alkuuto konkula Rakhya kutu Buddha salatu Tahila komu hangka dua batu Ula gabi madala namumma Ulka mengkabu anumma Kami kamu anumma
bilisome ulgodde deemu Wintata sa'u falma Abdi muradde ta'u yomu Amma bilisome ulgodde deemu Wintata sa'u falma Chabe bagelabe alam chawkama Hamman tuedablu illa kisufalma Chabe bagelabe alam chawkama Hamman tuedablu illa kisufalma Chabe iti chabse Khoti gense amma wala komo galera buyomu ili sumbada madalina mumma urtinto tanuma urtinto tanuma Abdi muradde ta'u yomu Hamma bilisome ulgodde deemu Wintata sa'u falma Abdi muradde ta'u yomu Amma bilisome ulgodde deemu Wintata sa'u falma Osorororku sase jilai fade Haradu galati inta usodade Osorororku sase jilai fade Haradu galati inta usodade Jirenya gabruma Maka mudama Satu okonama Hala olumma Ablate jiraju Dua okulama Namo mafi falma Namo mafi falma Egaa hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aaf qixxeeffanne asirratti raawwannee jira. Waan hordoftaniif galanni keessan bilisummaa yaa ta'u jecha sagantaa roobitiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa jenna.